Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoo, Ameen. Jaalatamtoonni fi kabajamtoonni maatii Waaqayyoo akkam jirtu? Nageenya fi jaalala isaa nuuf baay'isee yeroo kana isaatii kanaan kan nu ga'e maqaan Waaqayyoo kan ulfaatee fi kan galatame nuuf haa ta'u. Bagaa torbee torbaffaa Tsooma Guddichaa nagaadhaan geessan. Torbeen torbaffaan Tsooma Guddichaa Niqoodimoos jedhamuudhaan beekama. Niqoodimoos jechuun barataa halkanii jechuudha. Gooftaan keenya fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos akkuma Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:1 irraa jalqabee akkuma dubbisnu Niqoodimoos nama jedhamu halkan gara Gooftaatti dhufee barachaa kan turetti citii isa guddaa dubbii fayyinaa isatti dubbachuu isaa ni agarra. Kanaanis Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee citii lammata dhalachuu kan itti barsiisedha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Niqoodimoosiin akkas jedheenidha. Foon irraa kan dhalate foonuma, hafuura irraas kan dhalatu hafuuradha. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:6 irratti dubbii sagalee Waaqayyoo argamudha. Dubbii sagalee Waaqayyoo kanaan daqiiqa muraasa waliin barannaa. Waaqayyo Gooftaan keenya gidduu keenyatti argamee akka nu barsiisu akka nu gorsu fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Gooftaa fi fayyisaan keenya Yesuus Kiristoos Niqoodimoositti jecha jabaa kana dubbateera. Egaa Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:1 irraa jalqabnee gaafa dubbisnu gosa Fariisotaa keessaa hangafa Yihuudootaa kan ta'e Niqoodimoos kan jedhamu tokkotu ture jedha. Innis halkaniin gara Gooftaa keenya Yesuusitti dhufee akkas jedheen, yaa barsiisaa, barsiisuudhaaf akka Waaqayyo biraa dhufte ni beekna. Yoo Waaqayyoon isa waliin ta'e malee ajaa'iba ati raawwattu kana raawwachuu kan danda'u hin jiruutii jedhe. Egaa Niqoodimoos namichi jedhamu kuni halkan gara Gooftaa deemee barachaa ture jedha. Halkan maaliif deeme kan jedhu abbootiin keenya Niqoodimoos jalqaba irratti halkan deemee barachuun isaa inni ofii isaatiiyyuu beekaadha. Akkamittiin immoo namarraa gadi bu'ee barata jedhamee akka namoonni sarratti akka hin dubbanneef. Lammaffaa Yihuudoonni nama Gooftaa wajjin yookaan immoo Kiristoos wajjin tokkummaa uumee kan argame garee isaanii keessaa adda foomee baay'ee waan tureef sana akka hin taaneefis sodaatee ture jedhu. Sadaffaa irratti Niqoodimoos halkan deemee barachaa kan ture guyyaa geggeessa yookaan immoo hayyuu yookaan immoo barsiisaa hangafa Yihuudootaa waan tureef guyyaa gaggeessummaadhaan yookaan immoo hojiidhaan qabamee waan ooluuf halkan immoo yeroo boqonnaa isaatti gara Gooftaa dhufeetoo barachaa turuusaa nutti dubbatu. Egaa Niqoodimoos irraa kan barannu amma fedhayyuu yoo hojiidhaan qabamnee biizii taane gara Kiristoos dhufuurraa yookaan immoo dubbii sagalee Waaqayyoo barachuurraa wanti kamuu nu dhoowwuun akka sarara hin jiraannedha. Darbees immoo inni hangafa Yihuudootaa ta'ee gara Kiristoositti dhufee barachuunsaa namoonni sadarkaa gurguddaa irra jirra jedhan akkasumas immoo beeknas kan jedhan gara Kiristoositti dhufanii dubbii sagalee Waaqayyoo isa jireenya ta'e barachuurraa wanti isaan dhoowwuu danda'u gonkumayyuu jiraachuu akka hin qabnee fi hundumtiyyuu gad of qabee kasoominaan gara barumsa mana kiristaanaatti dhufee barachuu, gara dubbii Kiristoositti dhufee jireenya kan ta'u jireenya bara baraatti kan nama geessu dubbii isaa isa jiraataa bara baraa ta'e sana barachuudhaan gara Kiristoositti dhufuun barbaachisaa akka inni ta'e nu hubachiisa. Egaa Niqoodimoos gara Kiristoositti dhufee Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin akkas jedheenira. Yaa barsiisaa, barsiisuudhaaf akka Waaqayyoo biraa dhufte ni beekna. Yoo Waaqayyoon isa waliin ta'e malee ajaa'iba ati raawwattu kana kan raawwachuu danda'u hin jiruutii jedhe. Yaa barsiisaa jedhe Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin. Barsiisuudhaaf Waaqayyo biraa akka ergamte yookaan immoo akka dhufte ni beekna. Yoo Waaqayyoon isa wajjin ta'e malee ajaa'iba ati raawwattu kana raawwachuu kan danda'u hin jiruutii jedhe. Niqoodimoos beekumsa inni qabuunii fi ogummaa inni qabuun Kiristoos samiirraa akka inni dhufe
Waaqayyo biraa ergamee akka inni dhufe. Nama Waaqayyo biraa ergamee dhufe malee yookaan immoo qaama Waaqayyoo irraa ta'e malee ajaa'ibaat hojjettu kana hojjechuu kan danda'u hin jiru jedheetu oomtuyyuu soosatti himiin barumsa isaarraa dinqii inni raawwaturraa gochaa inni hojjechaa jirurraa Niqoodimoos Kiristoos waaqarraa akka inni ergamee dhufe dubbateef jechaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis nama akkasittiin laphee isaa banee halkaniin gara isaatti dhufe kana. Akkuma qulqullichi Daawit faarfannaa 16 lakkoofsa irratti halkaniin na daawwatte akka jedhe sana Kiristoos gooftaan keenyas immoo Niqoodimoos isa warra Yihuudootaa keessatti qabamee jiru laphee isaatiin garuu kasoominaan gad of qabee gara isaatti kan dhufe kana. Akkasumas immoo jireenyi inni jiraatu gaggeessummaan inni gaggeessaa jiruu fi beekumsi inni qabu gara isaatti dhufee isarraa barachuu kan isa daangessine kana iccitii isa guddaa ta'e kana isaaf ibsu jaallate jechaadha. Kanaanis immoo gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Niqoodimoosiin akkas isaan jedheenira. Gooftaan keenya Yesuus deebisee dhuguma siin jedha namni lammataa hin dhalanne mootummaa Waaqayyoo arguu hin danda'u isaan jedhee jedha. Egaa Kiristoos samii samootarraa kan bu'e gara biyya lafaatti dhufee biyya lafaarratti deddeebi'ee barsiisuunsaa namoota gara mootummaa Waaqayyootti walitti qabuuf tureeti. Namni gara mootummaa Waaqayyootti galuudhaaf immoo jalqaba irratti dursee cuuphamuu yookaan immoo lammata dhalachuu qabaa jedhe. Gooftaan keenya lammaffaa dhalachuutu siif ta'a yookaan immoo namni lammaffaan dhalannee gara mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u jedheet waa'ee iccitii lammaffaa dhalachuu kanaa Niqoodimoositti dubbata. Egaa Niqoodimoosis immoo waa'een dubbii kana waa isaaf hin galleef lammaffaa dhalachuun kun akkamittiin akka inni ta'e waan hin beekneef akkas jedhee gooftaadhaa deebisaaf. Namni erga dulloomee booda irra deebiin akkamitti dhalachuu danda'a? Lammaffaa akka dhalatuuf gara gadaamessa haadha isaatti deebi'ee ni dhalataa ittiin jedhee jedha. Egaa Niqoodimoos akkamittiin namni lammaffaa gara gadaamessa haadha isaatti deebi'ee dhalatamoo lammaffaa dhalachuun kun akkamitti jedhee gooftaa isaa gaafata. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis immoo deebiseetoo iccitii kana isaaf ifa taasisuudhaaf dubbii isaatiin akkas jedhee isaaf ibsa. Gooftaan keenya Yesuus deebisee akkana jedheen dhuguma siin jedha lammata bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa namni hin dhalanne gara mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u jedhe. Egaa Niqoodimoos lammaffaa dhalachuun akkamitti akka inni ta'e namni egaa guddatee booda gara gadaamessa haadha isaatti deebi'ee dhalatamoo akkamittiin dhaloonni kun jedhee gaafa isa gaafatu. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos lammaffaa dhalachuun kun namni lammata gara gadaamessa haadha isaatti deebi'ee dhalataa osoo hin taane lammaffaa dhalachuun kun bishaanii fi hafuura qulqulluu irraayi jechuudhaan iccitii kana isaaf ibse jechaadha. Egaa Niqoodimoos waan gaaffii isatti ta'ee fi deebii iccitii kana ibsuudhaan isaaf ibsamu barbaade waan ta'eef akkas jedhee gaafateera. Egaa namni bishaaniif dhuguma siin jedha lammata bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa namni hin dhalanne gara mootummaa Waaqayyootti galuu hin danda'u isaan jedhee jedha. Egaa kun akkamittiin ta'a jedhee iccitii kana baruudhaaf Niqoodimoos gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gaafateera. Gooftaan keenyas immoo lammaffaa dhalachuun kun gara gadaamessa haadhatti lammaffaa deebinee dhalachuudhaan osoo hin taane bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa dhaloota lammaffaa ta'uudha jedhee isatti himeera. Abbaan keenya qulqullichi Yohaannis isaan warqee immoo hiika tokkummaa irratti dubbii gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii fi Niqoodimoos waliin dubbatan kana isa wangeela Yohaannis boqonnaa 3:5 irratti isaaf ibsame kana yeroo hiiku akkas jedheera. Kun akkamittiin ta'a jedhee akka Niqoodimoos kan gaafatuu fi kan shakku yoo jiraate akkana jennee deebisnee isa gaafannaa jedhe. Egaa kun akkamittiin ta'a jedhee kan gaafatu yoo jiraate waa'een dhaloota lammaffaa kun akkamittiin jedhee akka Niqoodimoos kan gaafatu yoo jiraate nuti immoo deebisnee akkas jennee isa gaafannaa jedhe. Addaam lafa gonka irraa kan dhalate akkamitti? Egaa Addaam uumama isaa jalqabaa irratti Waaqayyoon biyyoo lafaarraa akkamittiin akkas tolche seera uumamaa irraa ni hubanna. Kanaanis immoo duubatti deebi'ee Addaam lafa gonkarraa kan dhalate akkamitti? Dur biyyoo ture. Boodarra immoo akkam ta'eet nama qaamota garaagaraa qabu ta'e. Biyyoo qofa kan ture boodarra akkam ta'eet lafee ribuu tuubboo dhiigaa ta'e.
yaa obboloota nana akka seera uumamaa jalqabarraa dubbisnu biyyoon biyyoodha. Waaqayyoon yeroo harka isaatiin tottolchu garuu nama ta'e. Ammas namni gadaamessa Yordaanos keessatti hojii hafuura qulqulluutiin haaraa ta'ee ni uumama. Garuu kun hojii akkeenya yookaan immoo waaqummaa waan ta'eef namummaan sababa kennuun nuuf hin danda'amu. Kanaaf kan amanne malee kan shakkinu hin ta'iinii jechuun dubbateera. Egaa qulqullichi Yohaannis Afaan Warqee kun akkamittiin ta'a jedhee kan gaafatu yoo jiraate innillee akkas jedhee deebisee gaafachuudhaan iccitiin kun akkamittiin akka inni ifa ta'e. Kun immoo dubbii waaqummaatiin yookaan akkeenyummaatiin kan hubatamudha malee namummaadhaaf sababa kennuufiin kan hin danda'amnedha jechuudhaan iccitiin kun iccitii hafuura qulqulluuti. Iccitiin kun iccitii gooftaadhaan nuuf raawwatamudha. Gara gadaamessa Yordaanositti gaafa seennu lammaffaa bishaanii fi hafuura qulqulluurraa dhalannee dhaloota lammaffaa isa gonka ta'e kana ni arganna jedhee dubbata jechaadha. Egaa kana qofaa miti abbaan keenya qulqullichi Baasiloos inni guddichis immoo akkas jedheera. Dhugumayyuu namni tokko jireenya haaraa eegaluudhaaf jireenya isaa moofagatuu qaba. Kun akka ta'uuf immoo namummaan moofan du'uu qaba jedhe. Kunis kan ta'u karaa cuuphatii jedhe akkuma Roomee 6:4-5 dubbisnu jechaadha. Egaa qulqullichi Baasiliyoos guddichi immoo waa'ee iccitii kanaa gaafa dubbatu namni jireenya haaraa eegaluudhaaf jireenyi jalqabaa yookaan jireenyi moofaa sun du'uu qabaa jedhe. Jireenyi moofaa sun immoo kan du'u gama cuuphatiini. Kanaaf dhaloota lammaffaa jedhee gooftaan dubbachaa kan jiru dhaloota iccitii cuuphatiin namni lammaffaa gadaamessa Yordaanos keessaa bishaanii fi hafuura qulqulluurraa ittiin dhalatudha jedhee dubbata jechaadha. Kanaanis immoo abdii du'aa ka'umsaa Waaqayyoon nuuf gale sana ni argannaa jedhe. Akkuma qulqullichi Phaawulos gooftaa wajjin akkuma awwaalamne isa wajjinis immoo ni kaana akka inni jedhe. Waa'ee kanaatiinis immoo Waaqayyoon iccitii du'aa ka'umsaa nuuf kenne sanaan abdii nuuf gale sana ni fudhannaa jedhee dubbateera. Egaa waa'ee iccitii cuuphatii wal qabsiisee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos waa'ee iccitii cuuphaa kana maaliif bishaaniin taasise? Lammaffaan dhalachuun kun bishaanii fi hafuura qulqulluurra ta'uunsaa maaliifi? Gooftaan cuuphaasaa maaliif bishaaniin taasise kan jedhu yoo jiraate egaa jalqaba irratti hiika tokkoffaa irratti maaliif bishaaniin ta'e kan jedhuu fi bishaan taliila isinitti facaasaa isinis ni qulqullooftu raajiin jedhu akka raawwatuufi. Bara kakuu moofaa keessa kan ture raajichi Hisqeel boqonnaa 36:25 irratti akkas jedheera. Bishaan taliila isinitti facaasaa isinis ni qulqullooftu jedheera. Egaa bishaan kun kan nama qulqulleessu akka inni ta'e dursamee bifa raajiidhaan dubbatameef raajiin sun akka raawwatuuf bishaan nama qulqulleessu kanaan namni akka qulqullaa'uuf cubbuu isaarraa akka ittiin dhiqamuuf Waaqayyoon cuuphasaa bishaaniin taasise. Lammaffaa irratti bishaan handaaraa hanga handaaratti dhangala'a. Cuuphanis hundumaadhaafiiti jedha. Bishaan handaaraa hanga handaaratti addunyaa kana guutummaa irratti kan argamu. Waaqayyoon bakka hundumaatti iyyuu bishaan akka argamutti waan uumeef. Sadaffaa irratti bishaan ni qulqulleessa, cuuphanis ni qulqulleessaati jedha. Bishaan ni qulqulleessa. Qaama keenya yoo kan ittiin dhiqannu taane, harka keenya kan ittiin dhiqannu yoo taane, akkasumas uffata keenya kan ittiin miiccinu yoo taane bishaan xurii qaamarraa ni qulqulleessa. Kanaaf cuuphanis immoo kan qulqulleessu ta'uusaa hubachiisuudhaafi. Afuraffaa irratti bishaan kan fudhatee barbaacha hin qabu. Cubbuun cuuphaan haqamee abaarsatti hin qoratamuuti jedha. Egaa bishaan kan fudhatee hin barbaadamu. Maaliif jennaan bishaan yaa fudhatee kan deemee iddoon inni ga'e hin beekamu waan ta'eef. Lammaffaa cubbuun cuuphaadhaan haqamtes akkasumaadha. Cubbuun cuuphaadhaan haqame sunis immoo abaarsatti deebi'ee hin qoratamuuti jechuun dubbata jechaadha. Shanaffaa irratti bishaan bifa miidhagsa yookaan lalisiisa. Cuuphanis bifa lubbuu ni lalisiisa jedha. Egaa bishaan bifa miidhagsa yeroo ittiin dhiqannu bifa ni miidhagsiisa. Akkasuma ni lalisiisa. Akkasumas cuuphanis immoo bifa lubbuu ni lalisiisaati jechuun dubbata. Ja'affaa uffanni bishaaniin miiccame sirriitti addaachaa deema. Amantoonnis cuuphaadhaan qabsoo hojii gaarummaa dabalaa adeemu jedha. Uffanni yeroo bishaaniin miiccame addaachaa akka inni deemu. Ijoolleen Waaqayyootis cuuphamuudhaan
qabsoo hojii gaarummaa dabalaa deemu. Ittumaayyuu guddachaa hafuurummaadhaan gara Kiristoositti guddachaa kan ittiin deeman. Sana hundumaadhaaf immoo jalqaba isaanii kan ta'e cuuphaa waan ta'eef waa'ee kana akkasittiin dubbatameera. Torbaffaa bishaan lubbuu jiraattuu qabaatanii kan socho'an haa argamsiisu jedhamee tureetii amma garuu Kiristoos itti galeeratii namoota lubbuu jiraattuu fi yaadduu qaban itti argamuutii fakkeenyichi haa raawwatuufi jedha. Seera uumamaa boqonnaa 1:20 irratti akka barreeffame akkasumas immoo hiika tokkummaa wangeela Maatewos boqonnaa 3:17 irratti akka barreeffame jalqaba irratti lubbuu jiraattuu qabaatanii kan socho'an haa argamsiistu jedhee dubbiin bishaan dubbatame. Amma immoo bishaan kanatti Kiristoos itti galeeratii namoota lubbuu jiraattuu fi yaadduu qaban itti argamuutii fakkeenyicha akka raawwatuuf kana dubbateera jedhu. Egaa namni iccitiin lammaffaa dhalachuusaa bishaanii hafuurarraa ta'uunsaa abbootiin keenya akkasittiin nuuf kaa'u. Egaa gara dubbii jalqabaa keenyatti yoo deemine mata dureen keenya foonirraa kan dhalate foonuma, hafuurarraas kan dhalate immoo hafuuraa kan jedhu ture. Egaa namni dhaloota lama akka inni qabu nu hubachiisa. Dhaloonni kunis dhaloota foonii fi dhaloota hafuuraa jedhamuudhaan beekama. Dhaloonni inni jalqabaa haadha fi abbaa keenya irraa hundumti keenya iyyuu dhaloota dhalannee gara biyya lafaa kanarratti ittiin dhufneedha. Akkuma Waaqayyoon dursee wal horaa baay'adhaa lafas guutayi jedheetoo Addaamii fi Hewaan eebbisee namni hundumtiyyuu adeemsa inni gara biyya lafaa kanatti ittiin dhufu akkasumas dachee kanatti ittiin guutu dhaloota jalqabaa yookaan dhaloota foonii kanaanidha. Addaam jalqaba irratti nama guutuu ta'ee Waaqayyoo irraa hafuura jireenyaa jiraata bara baraa ta'e uumamee osoo jiru dhaloota isaa jalqabaa kana cubbuu raawwachuudhaan xureesse ture. Kanaaf dhaloonni lammaffaa dhala namaaf barbaachise jechaadha. Kanaaf dhaloonni inni jalqabaa dhaloota foonii haadha fi abbaa keenya irraa ittiin dhalannuudha. Dhaloonni inni lammaffaan garuu dhaloota Waaqayyoo irraa abbaa keenya uuma keenya Sillaasee irraa guyyaa 40 fi 80tti dhalannuudha. Kanaafidha gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis namni foon irraa dhalatu foonuma dhaloota jalqabaa dhalachuudhaan nuyi nama foonii taanee dhalanna. Gaafa bishaanii hafuura qulqulluu irra dhalannu garuu dhaloota hafuura Waaqayyoo isaa hafuura ta'e irraa dhalannee mucummaa Waaqayyoo arganna jechaadha. Qulqullichi Gorgoriyoos inni nuusis akkas jedheera. Foon irraa kan dhalatu foonuma, hafuura irraas kan dhalatu hafuuradha kan jedhu kana gaafa hiikuu akkas jechuun hiikeera. Foon ulfaata irraa kan dhalatu foon ulfaatadha. Hafuura qulqulluu hin qaqqabamne irraa kan dhalatu immoo hafuurawaadha. Foon irraa yeroo dhalannu eenyummaan keenya biyyoodhatii jedhu sun itti fufa. Gadaamessa Yordaanos irraa hafuura qulqulluu yeroo dhalannu garuu Waaqa hin duune irraa kan hin duune hafuurawaa taanee ni dhalannaa jedheera. Egaa Niqoodimoos garuu dubbichi yoo jalaa fagaates hubachuu baatus ni ajaa'ibsiifata. Kanaafis gooftaan deebitanii dhalachuu isin barbaachisaa waan jedheef hin ajaa'ibsiifatin jedha. Maatewos boqonnaa 3:7 irratti. Kan arguu garuu fakkeenya hin hubanne fiduun isa hubachiisa. Bubbeen gara barbaadetti bubbisa. Sagalee isaas ni dhageessa. Garuu eessaa akka dhufee fi garam akka deemu hin beektu. Hafuura irra dhalates akkanuma isaan jedhe. Itti dabaletis bubbeen kun garana deemi garana immoo hin deemin kan jedhu osoo hin jiraatin gara inni barbaadetti qofa deema. Dhugaadha. Bubbeedhaan garana deemi garana hin deemin kan isaan jedhu hin jiru. Kan isaa abboomu Waaqayyoon yoo ta'e alatti qaamni kamiyyuu gara kana deemi gara kanatti immoo hin deemin jedhee kan isa dhorku hin jiru jechaadha. Yeroo hafuura qulqulluu irra dhalannus akkanumaadha. Tokkos akka dhalannu ni beekna akkamitti akka dhalannu garuu hin beeknu. Akka dhalannu ni beekna akkamittiin akka dhalannu garuu hin beeknu. Tokkos akka gaafa guyyaa 50ffaa ta'e sana hafuurri qulqulluu yeroo raajii dubbachiisu iccitii yeroo ibsu subaayee yeroo lakkoofsisu hubachuu dandeenya. Akkamittiin akka namarra buluu garuu beekuun nuuf hin danda'amu. Hubannoo namummaatiin hubachuun nuuf hin danda'amu jedha. Dhaloonni kun akkamittiin akka inni ta'e dhaloota hafuurawaa kana hubachuun hin danda'amu jechaadha. Kanaafidha akka guyyaa 50ffaa ta'e sanaadha. Hafuurri qulqulluu yeroo raajii dubbachiisu iccitii yeroo ibsu subaayee yeroo lakkoofsisu
hubachuu dandeenya. Akkamitti akka namarra bulu garuu beekuun hin danda'amu. Hubannoo namummaatiin hubachuun namaaf hin danda'amu jedhee dubbata jechaadha. Hafuurarraa dhaloonni dhalatanis akkanuma. Kana jechuun namni lammaffaa hin dhalanne ati garamii akka dhuftee fi garamitti akka deemtu hin beekutii. Agusxiniyoos Wangeela Yohaannis irratti hiikaasaa irratti akka inni barreesse jechaadha. Namni dhaloota hafuurawaa kana dhalanne namni hafuurawaan kun garamitti akka dhufee fi garamitti akka deemu hin beekuudha. Egaa dhaloonni hafuurawaa kun dhaloota bishaanii fi hafuura qulqulluu irraa cuuphaadhaan dhalannuudha jechuudha.